Ana kanatti dhaga'amu gammachuu guddaadha. Jalqaba irratti waaqa sanaa godhee kana naa godhe guddaan galateeffadha. Akkam fayyaa jirtu nagaa keessanii jecha Qananii Abbaa Carraa marsaa torbaffaa kan badhaafame mucaasa kanadha. Nan carroome jedhee kan kute jechuudha. Lakkoofsa 3591dha. Kan inni irraa dhufee aanaa Daarimuuti. Guyyaa lama booddee dhufee xiqqoo karaan fagoo waan ta'eef natti fakkaata. Amma maqaan keenya jedhama. Eliyaasin jedhama. Maqaan isaa Eliyaas jedhama. Kan itti jiraattu eessa? Gandaa Abbuu Goboraan jiraadha. Gandaa Abbuu Goboraa jiraata jechuudha. Lakkoofsa meeqa kutte? Lakkoofsa 3591. Lakkoofsa 3591 marsaa torbaffaa kan badhaafame sadha. Akkami gammachuu akkamitti dhaga'ame? Ana kanatti dhaga'amu gammachuu guddaadha. Jalqaba irratti waaqa sanaa godhee kana naa godhe guddaan galateeffadha. Lammataa irratti immoo isinis qulqullinaan hojii kana akkasitti hojjetanii an fageenyarraan ture dawwaltanii qulqullinaan na waamtanii akka kanattiin baay'ee natti toleera. Baay'een gammadee jechuu barbaade. Haa ta'u akkasidha baay'ee gammadde siin jedha. Immoo dokumentii keessii kenna. Dokumentii kee kanadha. Karaan baay'ee jiggeetii immoo kan kenneefi. Asuma namoonni marsaa 8ffaa yaaluu barbaadan jalqabeera waan ta'eef itti fufeera karaa telegiraamii kootii yaaluu dandeessu. Carraa gaarii isiniif haa ta'u malkaamii dirgullaa akkasii jedha. Thank you.